ministertichi haja ala kan biyya Raashaadha akka jechaa jirutti lolli Iiraanii fi Ameerikaadhaa kuni gartee irra deebi'uusaa nutis gartee hordofaatii jirra jechaa jira. Akkasuma sanitti dura dursoo lolli kuni gartee akka irratti hin deebineef. Akkuma gartee na duuba gartanitti lolli kuni gartee irra deebi'uufis gartee sababni kan ta'e guddoon Ameerikaan waliigaltee waliin godhan san waliigaltee Iiraanii hojii godhan san diiguurratti. Okay? Tanaafuu Ameerikaan waliigaltee kabajjee karaa waliigaltee mariitti deebitee lola kana dhaabdee gartee waan silaa furmaata barbaachisu mariidhaan yoo fixan irra wayyaadha malee gara lolaatti deebuun nama yuutuuf gartee falan tahuu jaaniiti gartee inninis waan kana haasawaa jira. Okay? Gara biraatiin gaawwan inni jechaa jiru dhugatti Ameerikaan yeruma takkaa gatteessee marii gootee waan takka isiin nama hojiitti waliigaltee hojiirra oolchite hin jirtu jechuu jira. Okay? Yoo yaadattan yeroo dheertuu gartee hogguu Ameerikaan biyyoottan biraatii wajjinis waliigaltee goote akkanumatti garagalteeti gartee karaa lolaa deebii takkaa'u immoo waliigaltee tana diidiidha. Wanni inni gartee haasawaa jiru amma gartee gara Ameerikaatti quba dhaabaa jira. Guyyaa kaleedhaa akkumaan isin himaa turetti eenyutu gara Ameerikaadhaa quba laachaa ture? Chaayinaadha. Okay? Dubbiin tun nama qindaawaati. Qindaawaa deemaa jirti. Kalee Chaayinaatu kana jeejeetiin isin himaa ture. Shi Jinpingiin karaa gartee dubbii himaa isaatiin dubbateeti ture. Arrammoo Raashaanis kunoo akkanatti ibsa isaanii godhaa jiran. Okay? Kana keessatti gartee hin raanfatina Ameerikaadhaa fi Chaayinaan Ameerikaadhaa fi Chaayinaadhaa fi Raashaan lola kana gartee akka barbaadanitti gama duubaatii hojjechaa jiran. Ameerikaan feetu haa beeytu haa dhiistu irran kaayyenne jirri ammaan tana. Okay? Isaaniifis Iiraan jiraachuun murteessaadha. Okay? So san akkasitti quba qabaadhaa. Okay. Oduu itti aantu keessatti tanii isin himuutu jira. So akkuma gartee reebuun tan isiniin jee oduun gartee tan pirezidaantiin Ameerikaatii fi Netanyahuudhaa san akka gartee na duuba gartan kanatti jirti. Trump urged Netanyahu to pull Israeli troops out of Syria, Lebanon, jaanii gartee odeessaa jiran. So dubbiin tuni gartee eessarraa akka dhufte isin himuudhaaf pirezidaantiin Ameerikaadhaa wanta wajjin daldala eegaluudhaaf deema jee isin himeetiin jira. Iraaqii wajjin daldala Gaazaa. Daldala Gaazaa kan ammaasis biitti gartee deeggaruu jirtu Tarkiin. Tarkiinis ni deeggarti. Daldalli Gaazaa kuni gaazni gartee Siiriyaa keessa deemee gaaza Iraaqii, gaazni Iraaq Siiriyaa keessa dabree akkasitti gartee gara Yuurooppiidhaa akka deemu jechuudha. Kana gartee gurguruudhaaf Ameerikaatu duubaan dhiibbaa godhaa jira. Duuba gaa kanarratti gartee biitti akka Siiriyaadhaatii fi Tarkiinis waliin hojjetan. Kanaafuu Ameerikaan gartee dhiibbaa yoo irra goote hojiirra ni oolchitiidha. Kana keessa gartee waraanni Israa'el Siiriyaa keessaayis akka ba'u akkasumas Libanaan keessaayis akka ba'u gujaan naannoon kun akka nagee harkatu jechuu jiran gara karaa biraatiin. Garuu mootummaan Ameerikaadhaa mootummaan Israa'el gartee yaada kana dhageessitee jala deemtee hojiirra ni oolchiti waanuma waliin arguudhaaf teenya. Okay? Kana keessa gartee eega pirezidaantiin Ameerikaadhaa Siiriyaa irraayis qaqqabbii duraan gartee irra kaasan akkasumas Tarkii irraayis irraa kaasan keessaafuu torbaan dabre yeroo gartee marii G7 tan marii neetoodha tan Tarkiitti gaggeessaa turan san irratti hirmaate tun amma furmaata qabxii walgahii guyyaa saniiti jechuudha. Okay? Akkasitti san quba qabaadhaadhaan isiniin jaa itti aansuudhaan Okay, durso odoon gartee gara oduudhaa achiin dabarree waan takkaan isin garsiisuu barbaada. Okay, qaceellotti laalaadha. Haleellaaleen tuni gartee tan gartee dagalgala mootummaan Iiraan gaggeessite bikki gartee akkanatti tuttuqamtee diddiimtuun tuni haleellaa dhoomtee jirtu jechuudha. Akkasuma sanitti gartee gugurraachi kunis waan edda dhoomee jiru kuni kaampii waraana Ameerikaadhaati.
Ameerikaa gartee bikki isaan gartee meeshaalee gaaza waa hunda itti awwaalatan hunda gartee kanatti jarri jala taa'eeti gartee haleelaa jira. Akkasuma sanitti tuni Saudi Arabiyaa keessa bikka gaaza irraa baasan bikki tuni gartee gaazni asin Persian Gulf irratti bikka gaddabru bikki kunis haleelameeti jira. Akka gartee Saudi Arabiyaan gaazan gurguranni bikka gaazaa kana gartee hogguudhaan isaan amma asirraa gaaza bahara irratti gartee fi'uu hin danda'an jechuudha. Kunis galgala duraa tahee jira jechuudha. San akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan wanta akka jiratanii isin garsiisu yoo haleellaadhaa gartee tuni Irbil Iraq keessa jechuudha. Bikka gartee Ameerikaan waraana itti walitti qabanii Kurdiidhaas gartee walitti gurmeessanii haleellaa godhuudhaaf karaa Iraan irratti gartee haleellaa godhuudhaaf itti hojjechaa jiran. Achitti duroonan 130 wayi erganiiti haleellaalee adda addaa gartee gaggeessaa jiran jechuudha. Okay? Okay. Warreen mana keessa jirtan jechoota babbadaadha waliin arrabsinaadha. Laal afaan nagayaatiin gaafii fi deebii qabaatanis marii qabaatanis yaada qabaatanis waliin barreessaa malee waliin arrabsina. Okay? Mana kana keessa wal arrabsuun hin jirtu. Nuti yaadaa wal dorgomna, yaadaan mari'anna, namayyuu gartee akka obboleeyyanitti wallaalee waliin haasa'uudha qaba. San gartee sirreeffadha. Mana keessa nuti naman darbinu. Yoo gartee isin obsan qabaanne takka gartee jechoota babbadaa akka waliin jettan taate shalab isin goona gartee harkuma keessan isin hiina garuu immoo gurri keessanii fi afaan keessan nagee qaba. Okay. Okay, ibiddi kun kaasitti agartan kuni haleellaa warri Iiraan filiit kan gartee bahareen jiru irratti gaggeessan jechuudha. Akkaataa gartee bikka waraanni Ameerikaadha meeshaalee waraanaa irraa dhawan san akka jirutti gartee gubuu isaanii viidiyooleen garagaraa agarsiisaatii jira. Sanis gartee akka isin ijaan agartanii fi isin agarsiisu jira. So gara biraatiin akka gartee oduuleen garagaraa jechaa jirtutti ammaas gartee barruulee asirratti argitan kanarratti mootummaan Ameerikaadhaatii fi warri Iraaq guyyaa kaleedhaa yeroo gartee Prime Ministertichi Iraaq as ture san marii addaa takka godhaniiti jiranii. Marii tana keessatti mootummaan Ameerikaadhaa dhiibbaa jabduu Iraaq irratti gartee ta'isan gaggeessaniitu jira. Dhiibbaan tunis akka mootummaan Iraaq warra gartee Hizballaadhaa kana akka garee shororkeessituutti biyya isaanii keessatti gartee akkan hojjenne akkasumas horii isaaniitillee gartee karaa saniin akkan dabarsine godhuudhaa fi mootummaan Ameerikaadhaa Iraaq wajjin walii galtee jirti jaaniitii odeessaa jiran. Kana kan godhaniifis gargaarsi horiidhaa meeshaa kan Hizballaa barbaachisu Iiraan irraa Iraaq keessaan dabree gartee isaan bira dhufa. Maaliif Libanaanii fi Siiriyaan gartee walitti akka akkasumatti gartee waraanni teknoolojii adda addaatiin meeshaaleen gartee dabartee Hizballaadhaaf dheeyitiidha. Okay? Tanaafuu gartee mootummaan Ameerikaadhaa dhiibbaa tana akkanatti kunoo guyyaa kaleedhaa Prime Ministerticha irratti gaggeessanii jiran jaaniitii odeessaa jiranii. Mootummaan Iraaq ta'ammaan tanaatis waan kana gartee hojiirra ni oolchinaa jettee fudhatteeti jirti jaaniitii odeessaa jiran. Okay? Akkasitti quba qabaadhaadhaa sanii itti aansuudhaan oduun isin himutu jira.
Okay. Akkuma gartee na duba gartan kanatti tana raasoneti jirra afa. Reefun tana oduuleen gartee garagaraa tanamma reefun tana vice presidentiin Ameerikaadha JD Vancein miidiyaa Ameerikaati wajjin gaaffii fi deebii gugudhaatu ture. Gaaffii fi deebii isaa tana keessatti akka gartee amma dura takkaa hin dhageenye takkaa'u waan haaree taatetti as bahee gartee mootummaa Israa'el tana qeeqaa jira. Mootummaan Israa'el yeroo durirra ammaan tana sagalee takkaa'u dhageetii Ameerikaa keessatti dhabaa jirti. Tanaafuu waan hojjetan kana yoo gartee irra deebi'anii if duuba deebi'anii laalan isaaniifis gaariidha akka Ameerikaa keessatti illee dhageetii argattu. Akka gartee ammaan tana isaan biyyoottan adda addaatti wajjin lola godhaa jiran kuni ummanni Ameerikaadha akka isaan jibbu godhaa jiranii jechuudhaani miidiyaalee Ameerikaatti wajjin reefu tana gaaffii fi deebii godheeti jira. Oduun tuni akka malee gartee namayyuu biratti fudhatama qabaattee namayyuu kanatti olii gad oofaa jiran jechuudha. Keessaafuu gartee viidiyoo isaa jechuudha. Sanis gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan haleellaalee ammaan tana deemaa jirturraa waan takka isinii himuu barbaada. Reefuun tana misaayiloonni gara Joordan warri Iiraan gara Joordan erguu isaanii ibsaniiti jiran. Okay? Misaayiloonni ammaan tana gara Joordan deeme kuni bikka gartee King Abdullah waraana kaampii waraana ta Ameerikaadha. Achi haleeluudhaa fi jaanitti gartee mootummaan warreen IRGC'n ibsa godhanii jiran. Kanarratti misaayila tokko bubbuufneeti jirraa jaanitti gartee warri waraanni Ameerikaadhaa ibsa godhaa jiranii. Akkasitti misaayilli tokko immoo haleellaa gaggeesseeti jira jaanitti gaa footoodhaan agarsiisaa jiran. Okay? Sanis akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan wanni hundinuu saatan agartee isaan tuni hedduu oowwituudha beeka. Isaan tuni gartee yeroo wal dhawan san gareen warra Iiraanis gareen Ameerikaatis galgala kana gartee yeroon gara lachuutu wal dhawanii soo sa'aatan agartee oduu hedduutu gartee bahaa jira gara lachuutu irraa'u. Tanaafuu gartee hogguu isaan poosti godhanii fi keessaafuu gartee akkaawuntiilee garagaraati jirata irratti maxxansan achirraa hin gartee isinii hima. Okay. So akkuma gartee reefuun tana isiniin jechaa jirutti dhaabbanni waraana Iiraan gara isaaniitiin nuti akkuma gartee na duuba gartan kanatti jarri lachuutu Ameerikaadhaa wajjin wanni nuti gartee marii dippiloomaasiidhaa goonuuf takkallee hin jirtu jaanitti odeessaa jiran. Kanarratti kana onoo akka kana hajee jaalabaa fi namticha kana Prezidaantiinis yaada kanaa walii galaa jaanitti odeessaa jiran. So akkasitti quba qabaadhaa. Keessaafuu gartee yeroo ammaan tana Ameerikaan lola kanaas godhaati gama duubaatiin Qataarii fi warra Oomaaniin akkaataa manguddummaa irratti gartee hojjetanii yaa'ii tana gartee gara dippiloomaasiitti jijjiiran gaafachaatii jiran jaanitti odeessaa jiran. Garuu immoo warri Iiraan nuti ammaan tana mariin goonu jaanitti gartee lola irratti xiyyeeffachaa jiran jaanitti gaa odeessaa jiranii jechuudha. Okay? Okay. Tanaatanii jidduu oduun gartee ammaan tana mootummaan Ameerikaadhaa jechaa jirtu keessaa akka gartee odeessaa jiranitti mootummaan Ameerikaadhaa eega gartee sila akka barbaadanitti jechuudha. Dhiibbaa gurguddoo gartee Hormuz kana banuudhaaf eega godhan booda marsaan itti aantu Red Sea'dha jaanitti gartee odeessaa jiran. Akka yaadattanitti lolli gartee ammaan tana Yamanii fi warri Ameerikaadhaa walitti Yamanii fi warri Suudiidhaa walitti eegalan kun booda dhiibbaa Baabal Mandaabii achi dhaquudhaaf deemaa jaanitti odeessaa jiran. Maaliif mootummaan Ameerikaadhaa ifiisiitiif gartee waa hedduu waan godhuu hin barbaanneef jecha garee warra Huuzii tana Suudi Arabiyaadhaan biizii godhuu barbaaddi. Suudi Arabiyaan gartee gara isaan lameen akka wal lolan walitti gadhiisaniiti ifii isaaniitiif Hormuz irratti xiyyeeffatan. Hogguu gartee Suudi Arabiyaan warra Huuziidhaa kana haleeltu taate kana keessatti Huuziin Baabal Mandaab cufuu irratti gartee hin xiyyeeffattu yaadayyuu qaban. Okay? Tanaafuu gartee gara lachuutunuu lolli kuni akka gartee wal cinaa deemu takka yoo dandahame akka gartee wal ifii isaaniitiif wal dhawanitti gartee walitti dhiibaa jiran jaaniiti gaa odeessaa jiran.
sanis gartee quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Okay, itti aansuudhaan mootummaan Iraaq gara isaaniitiin akka jechaa jiranitti reefuun tana duroonnan dila gartee karaa Iraaq irraa Irbiilitti as dhufaa ture irraa habba sadii dhooynee buufnee jirraa jedhaniiti gartee odeessaa jiranii. Garuu immoo duroona 138 keessaa sadii qofa gartee dha'uun dila san gartee waa jijjiirama hin qabu fakkaatti. Garuu akka oduun isaan dubbachaa jiranitti ni taatimo jechuudha. Okay, tanaatani yidduu mootummaan Ameerikaadhaa ibsa isaanii kareebuun tana baasan keessatti akka jechaa jiranitti marsaa tan gartee galgala kanaati tuni tan 3 pm'in ammarra reebuun tana jechuudha. Akka jechaa jiranitti gartee marsaa itti aantuuf haleellaa Iraan irratti gartee eegaluudhaaf deemna jedhanitti dubbachaa jiran. Akka gartee isaan jechaa jiranitti nuti haleellaan ammaan tana goonu tuni akka jirtutti xiyyeeffannaan isiidhaa waraana Iraan qofa irratti nuti gartee infrastructure biyyattiidhaatii fi bikka Gaazaatis haleeluudhaaf hin deemnu jedhaniitti dubbachaa jiranii. Namni hedduun dubbiin tuni gartee sobaa jedhanii gaa warri Iraan illeen gara isaaniitiin akka dubbachaa jiran isin yaadachiiseetiin jira jechuudha. Okay? Sana akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Okay, so oduu takkaa jirataniin isiniin barbaadu isaan kaa'ee seetanii. So oduutti antutaniin isiniimu tan Raashaadhaa fi Yuukireen jidduudhaati. Guyyaa har'aan tanaa mootummaan Raashaadhaa akka jechaa jirtutti yoo xiqqaate duroonnan warra Yuukireen 340 ol firraa ittisuu dandeenyeeti jirraa jedhaniiti odeessaa jiran. Duroonnan kunis kan magaalaa guddittii gartee naannoo Maaskoodhaa dha'uudhaaf ka'e jechuudha. Akkasitti gaa wanni gartee mootummaan Yuukireen godhaa jirtu ummata Raashaadhaa akka gartee isaan lubbuu isaanii jibbanii takkaa gartee sodaatanii sodaadhaan jiraatanii akka gartee jiruu isaanii tan nagayaa hin jiraanne irratti mootummaan Yuukireen duroonnan dila kana gartee gara magaalaa guddittii teenyaa karaa Maaskoodhaa ergaa jiran jeeti. Bulchaan magaalaa Maaskoodhaa miidiyaa tas kajaaniin TSS dha. Isaaf miidiyaan kun miidiyaa Raashaati. Isaaniif ibsa godhee jira. Okay? San akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Duuba gaa xumura irratti tapha kubbaa miilaatti achi deebinaa warreen gartee reefuun tana kubbaa miilaa daawwachaa turtaniif tanaatanii iddoo gartee oduun haareenii dhufte isiniif hin himaa. San akkasitti gartee quba qabaadhaadhaa. Okay, tanaatanii jidduu mootummoonni warra Israa'el akka malee gammadaati jiranii. Arjentiinaan tiimni Arjentiinaadhaa tapha reefuun tana injifachuu isii irratti keessaafuu gartee namtichi Ben Gvir kajaaniin kan biyya Israa'el tana karaa security biyyattiidhaa eegu akka je'ee gartee akkaawuntii isaa gubbaarra barreesse. Dhugumatti gartee hammaan Arjentiinaa jaaladhuu fi Arjentiinaa deeggaru isiniif himuutu narra jiraahi. Arjentiinaan baga injifattee jedheti gartee akkaawuntii isaa gubbaarratti barreessee jira. Hammam takka gartee akka Arjentiinaa tana deeggaraa jiran qofa odoon taane inumaatu odoo taphni kun hin eegalamin dura gartee kubbaan tuni odoo hin eegalamin dura baatii takka dura jechuudha. Tiimni Arjentiinaadhaa akka gartee geeba kana mootu takka au gartee deemaatitii geeba kana injifadhaa jechuudhaan warri Israa'el hedduun isaanii gartee akka jechaa turan viidiyooleen garagaraa agarsiisaatu ture. Namayyuu gartee mootummaan dhaabbanni fiifaadhaa kuni Arjentiinaa tana qofa deeggaruudhaan odoo tiima jajjabaa wajjin taphanne ilaa hanga geebaa kana akka isiin dhuftu karaa tolchanii beeti jiran jaaniitii odeessaa jiran.
keessattuu biraakeetii gartee dursoo gruppii isaan keessa turan irraa eegalanitti gaa namni hedduun qeeqaa jira. Gruppiin isaan keessa turan biyya gartee lallaaftuu san keessaa biyyittii gartee dhugatti dandeettii qabdu Arjentiinaa qofa jedhaniiti gaa odeessaa jiran achi keessaa dabartee dhuftee biraakeetiin isaanii akka jirutti gartee biraakeetii lallaafaadha. Biraakeetiin gara haaniimma gara gartee Ispeenii fi Poorchugaalii fi jarreen kun hundinuu keessa jiran kuni biraakeetii tiimni jajjabduun keessa jirtu. Kana hundaa gartee tooftaadhaanii godhanii inumaa san qofallee odoon taane referiinis daanyoonninis gartee akka isaan barbaadanitti akka gartee tapha kana yaaman takkaa'uu hogguu isaan faawulii ijaanii harka facaasan akka gartee tiima biraatiif kaardiis kannan takkaa'uu waan isaan barbaadan godhaniif jaanitti gartee odeessaa jiranii. Ani waanuma isaan jaaniin isinii himaa jira. Amma asis bikka takka takkatti gartee dhugatti taphni gaa Keevardii wajjin Arjentiinaa fi Keevardiin taphatte san yoo laaltan dhugumatti gartee Keevardiin injifatteetu turte garuu isaan kana gartee cheat godhaniiti irraa hambisan jechuudhaanis namni hedduun ni barreessan. Inumaa san bira dabartee taphni Ijiptii fi Arjentiinaan taphatte san kan namayyuu itti amane guututti gartee akka Arjentiinaan itti carraa kannamee fi san gubbaarraanis nasiibni tolee fi gartee isaan kuni tapha taphatanii gooliin isaan naqan lakkaa'amtee gooliin Ijiptinee itti duraa haasan inoo takkaa'u irraa haasanitti gartee warreen akkasitti odeessanis hedduudhaatu jira. Tanaatan gidduu deemnee tapha arraan tanaa kana dhufneeti jirra. Taphni arraan tanaa kuni egaa akkuma laaltanitti walqixa ture. Gareen lachuutu dhugaa yoo dubbanne gareen lachuutu walqixa taphachaa turan. Okay? Ingiliziis hariifa taphachaa turte boqonnaa duraa. Akkasuma sanitti Arjentiinaanis boqonnaa duraa hariifa taphachaa turan. Egaa wal dhadhaa'uun ni jirti. Kufanii wal dhadhaa'anii kufuu waan adda addaa gurguruun ni jirti. Ni jirti san hundinuu gartee geema. Garuu daanyaan ogguu gartee yeroo isaan lachuutu yeroo tokko takka kanneef booda xiqqoo qabbanaa'aniitu turan. Akka duraanitti gartee wal dhadhaa'uu san ni dhiisan. Boodarra gaa boqonnaa lamadaa irratti Ingilaand goolii neeyitee turte. Goolii takka. Okay? Goolii takkatti eegana hiixee booda xiqqoo taphatanii hafuura baafatu hafuura bishaanii kan daqiiqaa sadaffaa marsaa lamadaa irratti jechuudha. Ogguu saniif gartee egaa hafuura bahanii itti deebi'an booda Arjentiinaan tiima addaa taate. Okay? Ani yeroo san viidiyoo gartee yeroo boqonnaa bishaan dhuguudhaa sanirratti gartee viidiyoo waraabeetiin maxxanseetiin jira. Viidiyoo sanirratti waniin an jee gabaabinatti Arjentiinaan gooliirra jirti inumaa gartee akkuma amma duraatti hubbuma akka jirtutti goolii Ingilaand irratti gartee hambisaniiti warri Ingilaand kuni keessaafuu difeensiin isaanii pirees godhaan jiran. Goolumarra dhaabbatan malee as bahanii gartee Arjentiinaa tanarraa kubbaa fudhachuudhaaf takka gartee akka isaan kubbaa daddafanii walii dabarsan godhaa hin turre. San godhuu dhabuun carraa Arjentiinaadhaaf hanneeti ture. Okay? Carraa san itti fayyadamanii gaa Arjentiinaan goolii takka neeyitee taphni walqixa ta'e eegana gaa eega gartee goolii waliin naqanii gaa taphni walqixa ta'e booda warri Ingilaandis xiqqoo ni baaragan. Baaraguu birallee dabranii ammaas dadhabbiinis itti dhuftee gaa qacellotti gartee dadhabanii achi booda Arjentiinaan gaa akka carraadhaa akkuma gartee amma duraatti goolii lamadaan hiixe jechuudha. Sa'a gartee daqiiqaa dhumee extra taayimii keessatti goolii lamadaan hiite. I think toora gartee daqiiqaa 93 na fakkaata. Goolii lamadaan hiite. Achi booda gaa warri Ingilaand gartee maal godhuu danda'an? Humaata kallee wanni isaan godhuu danda'an hin jirtu. Injifatamuu isaanii gartee beekaniiti. Boodarra deemanii bakka amma guyyaa sabtiidhaa Firaansii wajjin sadarkaa sadaffaatiif taphachuudhaaf deeman jechuudha. Akkasitti warri Arjentiinaatii fi Ispeen guyyaa aladaa geebaaf taphachuudhaaf ta'an. Okay? Dubagaa mana keessatti amma gaafiin isin gaafadha ammaasis eenyuutu injifachuudhaaf ta'a jettanii yaaddan geeba. Geeba kana eenyuutu injifachuudhaaf ta'a jettaniiti yaaddan dhugaa dubbachuudhaaf. Akka gartee isaan itti taphachaa jiranis arkitanii garuu immoo geemni kuni
geemni dabre kun gartee Arjentiinaa fi Ingland dila san carraa daanyoonni gartee dila san ka Arjentiinaa gargaaran natti hin fakkaatu. Okay? Garuu immoo akka gargaaruuf deeman shakkiin takka kana dhuftee turte immoo akka gargaaran illee natti hin fakkaatu. I think dandahaniituma moo'an tapha England kana. Okay? Akka gartee Egyptii sanii miti akka Cape Verdeedhaatii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Okay? Silaa gartee warri koochiidha amma badiin England tapha England kanaa fi Arjentiinaa gidduutti badii guddoon taphattoota irratti odoon taane koochii irratti. Koochiin silaa hogguu gartee Arjentiinaan tapha guutuu gartee goolii England san irratti hambisan. Yeroo san gartee jijjiira taaktikii jijjiirutu irra jira. Takka gartee jaraan press godhaa kubbaachi irraa kaasaa jaanii gartee akkasitti nama barbaachisus gartee jijjiiruu bikka. Odoo nama haaree naquu odoon taane bikka irraa gartee wal jijjiiruu taaktikii takka takka gartee silaa waan inni godhuu danda'u numa jirti ture. Garuu hin goone itti dhiise. Ani gaa yeroo san gartee namtichi maaliif gartee bikka kanarraa jirru kun kubbaa maaliif hin oofniin jechaa ture. Kubbaa achirraa oofuu dhabuun isaanii san carraa hedduudha Ispeenii Arjentiinaadhaaf hannaaf. Keessaafuu gartee booksii ala oguu jirtu. Booksii peenaalitii sanii ala oguu jirtu kubbaan achirra oguu olii gad deddeebite. Ni turti malee goolii numa seenti bikka sanirraa. So akkasitti gartee goolii san naquu danda'anii jechuudha. So tanaatanii hedduu warreen mana keessa jirtan mee xiqqoo akka afur baafataniif maayikii isiniifin kannaa sagalee teessaniin dhiyaadhaatiti maal akka isin dhageeffamee fi yaada keessanis gartee dhiheessaa isiniin jenna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu? Baay'ee akkam jirtu yaada baay'ee dhageeffannaa umrii dheeradhu. Galatam. Yaa Ingiliizi irraa beektee akkuma ati jettee kanatti naa ta'e beektee yeroo naannoo goolii sanitti kubbaan deddeebitu. Aareen ture. The best defense is attacking waan jedhamu tokko jira. Dhugaa. Saniin fayyadamu. Ittiin fayyadame akkas.